maaliidhaaf islaamummaa dhiifnee Kiristoosiin duukaa buune? Nagaan isiniif haa guddatu kabajamtoota waldaa dhaloota barbaannaa jalatti argamtan gareelee biroo tokkummaa jaalalli hundee tokkummaa hundumaaf warri sheeriidhaan isin dhaqqabe. Nagaan isiniif haa guddatu jedhaa obboleeyyan teenya islaamaallee iddoo jirtanitti. Nagaa kan namaaf kennu Kiristoosdha. Namni isguldeeme isa duukaa bu'ee nagaa qaba. Nagaan Kiristoosii isiniif haa ta'uun isiniin jenna. Egaa guyyaa dheengaddaa Musliimoonni sheeyxaana yookaan jinni ni jaalatu moo hin jaalatan waan jedhu afaan Amaaraatiin barsiiseera. Guyyaa Awugusti 22tti immoo eenyuuf salaattan bitaaf mirga laaltanii kan kennitaniif sun eenyudhaaf jedheen isin gaafadheen nam baay'een irraa hordoftu jedheen abdii guutuu qaba. Har ammoo maaliidhaaf islaamummaa dhiifnee Kiristoosiin duukaa buune? Dura dursinee gar amantii islaamaatiin halaallu. Wanni Kiristoos duukaa buuneefi tokko suuraa Ala Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 55 irratti Qur'aanni amantaa islaamaa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. قرآن كانتو أكزدا يا دت يا محمد قاف رب إيسى أنجد يا إيسى أني سأجيسا gara kiyyatti illeen ol si kaasa jedheen inni mutawaffiika jechuun si ajjeesa jechuudha mumiituka jechuudha. Ba'da sanii immoo warraafi'uka ilayya gara kiyyatti illeen ol si kaasaa jedhe. Egaa isa kan ammoo kitaaba qulqulluu wajjin Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti Kiristoos akka du'e waaqi abbaan immoo akka isa kaase jedha. Du'aa akka isa kaase kanaa wal fuutu jechuudha. Wal cina qabdu wal bukkee qabuudhaan ilaaluu dandeessu. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا warra sitti kafaran irraa immoo si qulqulleessa jedha. وَمُطَهِّرُكَ سِقُلْ قُلِّسَ أَدَّسِ بَافَدَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرَّ سِتِّ كَفَرًا إِرَّائِنْ أَدَّسِ بَافَدَّ وَجَائِلٌ انتاسس الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَرَّ سِدُوكَا بُؤَنْ وَوْكَا وَرَّ سِهُرْدُفًا warra si hordofan ni taasisa qalbeeffadha. Maaf islaamummaa dhiifnee Kiristoosin duuka buuna kan jedhuuf warra isa duukaa bu'an ni taasisa fawqa alladhiina kafaruu warra isatti kafaranii ol isaan taasisa waan jedheef Kiristoosin duukaa buuna jechuudha.
na hubataattan jedheen abdii qaba. Wanni isa duukaa buunee fi Kiristoos du'ee du'aa ka'uu isaa Qur'aana kanatu ragaa baye. Akkuma kitaabni Qur'aana dura turelleen jedhe Yesuus akka du'ee du'aa ka'e macaafni qulqulluun illee ragaa ba'etti Qur'aanni kunillee mutawaffii kasi ajjeese jechuudha. Mutawaffii kan aymumiitu ka hadiisni Ibnu Kasiir akkasitti fassare. Warraafi'uka ilayya ammalleen si qulqulleessa jedheen. Warraafi'uka ilayya ammalleen gara kiyyatti ol si fudhadhaa jedheen. ومطهرك سيقول كليس من الذين كفروا ور يسوس كفرا إيسا كفرا إران سيقول كليس وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هم قويا قيامات ورسي هردفا نمو ورسي هردفو دي داني أول إسان تاسي ساجد واني إيسا دوكا بونيفي والرئيسة أمنا والرئيسة دوكا ديما والرئيسة دوكا ديمو ديدني محمد دوكا ديمني أول وان تأف قرآن تجر أجر كنو شوف قرآن ورسي هردفا جر أجر ورسي قل ديما ورسي هردفو ديدني أول إسان تاسي سجد أما أن warra Muhammad duukaa deemanii ol akka ta'e Qur'aanni kun gadi fageessee himeera dubbateera. Maal jettare obboleessa kiyya? Hamma yoomitti ilaa yawmil qiyaama hamma guyyaa qiyaamaatti. What does it mean? Maal jechuudha? Ani du'ee reeffi kiyya qabrii keessatti jiraataa Shee Abdurrahmaanin Yesuusin dhiisee Muhammadin duukaa deemullee nin caalaa jechuudha. Kanaaf Yesuusin duukaa deemne islaamummaa dhiifne. Yesinii galaaraa miti dubbiin kun. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu baynakum. Ammallee deebiin isaanii garuma kiyya jedhe. Fa'ahkumu baynakum. Ammalleen gidduu isaanitti hukmiini goota murteeni kennita. Maal waan isaan irratti wal dhadhabaa turan irratti hukmii goota jedhan. Fiimaa kuntum fiihi taktalifuun. Waan isaan wal dhadhabaa turan waan isaan waliin galle irratti murtee goota jedhan. Yesuus abbaa murtee waan ta'eefi isa duukaa buune. Ayata 56 gaditti bu'a laala. فأما الذين كفروا أما اللي وري إسات كفرا فأعذبهم عذابا شديدا عذاب ججب آدان إسان إتاتنا يوكا مرتيك النناف يوكا إمو إسان چنك نجر أدبي فراتو adabbii cima wamaa lahum min naasiriina namni isaanii tumsullee takka hin jiru jedhe. Kanaaf qixaatii jalaa ba'uun nurra jiraaf Yesuusin duukaa buune obboleeyyan kiyya. Asirratti wanni adda baafachuun nurra eeggamu gaafa obboleeyyan muslimaati sheer gootanii gaafa isaan deebii kana deebisan lakki zamana sanatti warra isaaniitiif je'e malee nu ilaallatu warra jedhantu jiru. Lakki Qur'aanni kan jedhe ilaa yawmil qiyaamaa jedhe haga guyyaa qiyaamaa iska macarrashaa zaman no yaale Allah haga zamana dhumaatti jedhaa jiru. Qabxiin tokkoffaan isa kana jechuudha. Yesuus du'ee du'aa ka'eera warri Yesuusin duukaa deeman immoo warra isa Yesuusin duukaa deemuu didanii ol ta'uu jedha Qur'aanni kun. Inni biroo ammoo warri Yesuusin duukaa bu'uu didan qixaata guddaa yookaan adabbii cimaa argatuu jedha Qur'aanni kun. Kanaaf Yesuusin duukaa deemnaa jechuudha. Qabxiin inni biroo wanni Yesuusin duukaa bu'uun nurraa eeggamuu fi
wanni islaamummaa tana dhiifnee guyyatti si'a 17 awqaata salaataa 5 keessatti karaa kadhachuu dhiifnee fi karaa arganne waan karaa arganneef karaa soqachuu dhiifne ihdina siraata almustaqiim jechoo wanni dhiifnee fi نحن وجدنا صراط المستقيم نحن وجدنا أنا وجدت صراط المستقيم أنا وجدت صراط الحق أنا وجدت صراط الحياة أنا وجدت حياة الأبدية كرا أرجن سورة الزخرف بقنا أفرتمي سد لكوف سجهاتما الراكافتني غاف دبفتن هم جهاتمي سدهتي مي جهاتمي تقر راكافني أدبفنو قرآن كنجدو وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها إني يوكان إيسوس قويا قيامات في ملكتا فلا تمترن بها إسا إرت الله شكنا جراجر القرآن إن شكنا إيسوس ملكتا قويا قيامات إن شكنا جراجر كنافي شكنا ألت إيسوس دوكا بؤون برباج ملكتا وانتئف Maranata Yesus dafii kootu jennee wanni isa eeggataa jirruufi kitaabilee hundumatu milikkita guyyaa qiyaamaa Yesus waan ta'eef hin shakkinaa waan jedheef shakkuu dinni isa duukaa buune shakkuu dinni wattabi'uuni na hordofaa jedhe Yesus karaa arganne amma karaa kadhachuu dhiifne ihdina siraata almustaqiima siraata alladhiina an'amta alayhim dhiifneeti wattabi'uuni na hordofaa Yesus jennaanini nahnu ittaba'anaa siraata almustaqiima hordofaa jirra siraata qajeela yookaa karaa qajeelloo hordofuu jalqabne siraata almustaqiim karaa qajeelaa arganne ihdinaa dhiifnee arganne ihdina jechoon nu qajeelchi jechoodha arganne ka amma karaa arganne kanaaf duukaa bu'uu jalqabne jechuudha wattabi'uuni na hordofaa hadhaa siraata almustaqiim karaan qajeelaan kanaa waa inni je'eefi isa hordofne kaan dhiifne jechuudha Muhammadin duukaa bu'uu dhiifne hadhaa siraata almustaqiim karaan qajeelaan kana jedhe kun quraana jedhaa jira ijoolle dhiisaa koottaa rahimaa koottu Yesuusin duukaa deeme qiyyatiin hin du'ini eebjuu du'aatiin maal akaakayyuu kan kee kan du'e wajjin kan jiraattuuf haata isheen bara kaan duute maaliif si wajjin jiraatti manfashii kana keessaa ba'uuf Yesuusin duukaa bu'uudha inni biroo walaa yasuddunakum shayxaana jedha qur'aan shayxanni karaa qajeelaa kana irraa isin hin dagini jedha walaa yasuddunakum shayxaana shayxanni karaa qajeelloo isin argattan kana irraa isin hin dagini innahu lakum aduwwun mubiina inni aduwwii teessan yookaan xalaata keessan yookaan immoo diina keessan ifa galaadha jedha eenyu shayxanni karaa qajeelloo Yesus kanarraa akka isin dhogginedha qur'aanni kan ka'aa jiru obboleettii tiyya ofitti hin taphatin obboleessa kiyya ofitti hin taphatin an kanaaf Yesus hin duukaa bu'e
in dhiise dhiisuu waan narra jiruuf in dhiise. Inni biroo wanni Kiristoosiin duukaa bu'uun dirqama nutti ta'eefi Qur'aana kanatu kitaabilee duraa duukaa bu'aa nuun jedhe. Kitaabilee duraa sana keessa ifni jira jedhe Qur'aanni kun. Sirritti na hordofa. Daqiiqa guddaan dubbadhu hadha. Qur'aana kanatu kitaabilee duraa duukaa bu'aa isa keessa ifti jirtii je. Qabxii tokko lama isinii dubbadheen dhaaba. Kaan immoo borutti fuufna. Maaliidhaaf Islaamummaa dhiifnee Kiristoos duukaa buune kan jedhu kutaa lammaffaa borutti fuufna. Qur'aana suuraa Maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 44 irraa gaafa dubbatu Qur'aanni inna anzalna at-tawraata fiihaa hudan wa nuuraa يحكم بها الذين كفروا يحكم بها الذين نتي توراتي كان بوفنج فيها إسا كيس هدى ونورا كرات جرجن هدى جتون قجل مكارا جتون تورات كيس كرات جرا كران إنمو تورات نغافة دبفنو kan fakkeenyaaf Tooraatiin seera uumamaa kitaaba Takwiin yookaan seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa kaaftanii gaafa dubbiftan inni dubartittii keessaa dhalatu mataa keessi buruqsa jedhee waa'ee ifichaa sana dubbatee jira waa'ee karaa fiihaa hudaa karaatu jira yookaan qajeelummaatu jira wanuuraa ifatu jira jedha. Maal keessa Tooraatiin keessa ifni Iyyasuus يحكم بها الذين آمنوا ورّي أمنا اللين إسمان مهوك بيقولوا ورّي كريستانة أنك إيسون اللي أحبار اللين إسمان حكمي قولوا جري كتابني دباتا مالي دان توراتي دان حاجة آيات وما دبي ساسين نبيون اللين إسمان حكمي قولوا جري isaan murteessu ittiin hukmii godhuudhaaf ka Muhammad dhiisee achi dhaqe Qur'aanatu rifeerii naasaafe wanni islaamummaa dhiifnee garas deemnee fi Qur'aanatu rifeer nuu barreesse. Qur'aanni ifni na keessa jiran jenne Tawraatiin keessa jira jedhee garas nuu barreessinaan garas deemuun dirqama natti ta'e. Isinii dhufaatti dubbiin tun وقفيناهم على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يدي ومن التوراة وآتيناهم الإنجيل فيها هدى ونورا أما اللي هردف سيمنا جدا آية فرتمي جادك أدبسا أما اللي هردف سيمنا إيسا إلما مريم رقو أمسا كانتئ dhugoomsaa kan ta'e Iisaa ilma Maryam kan hordofsiifnee jira. Maal dhugoomsa? Tawraatii isa dura ture. Kitaabni wal qabataa deema. Kitaabni ragaa walii bayaa deema. Isinii galaara dubbiin kun isinii dhufaara dubbiin kun isaallee maal kennine injiila kennineefii jedha. Injiila wangeela jechuudha. Fiihaa hudan wa nuuraa. Ammalleen injiila kana keessa maaltu jira? Ifatu jira, karaatu jira jedha Qur'aanni kun. Kanaaf ifa naa wayyaa karaa argadhee isa irra deemuu naa wayyaa jedhe duukaa bu'e. Warri miiltoo koolleen akkuma kana jechuudha. Kanaaf duukaa bu'u. Qabxiin tokkotti dabalu
سورة بقرة آيات إبتكم صدومي جارتي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون قولوا جدا آمنا بالله ربي أمنا جدا وما أنزل إلينا وانقرك نتبه فمت الله أمنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم إسماعيل وإسحاق اتلي كان بوفا متلي أمانا جيتشون توراتي أمانا جيتشون ويعقوب والأسباط يعقوب في سبع إسالين الرت كان بوفا مي قصة إسا جيتشون وما أوتي موسى وإيسى موسى في إيسى في اللي كان كده من توراتي في إنجيل اتلي أمانا وما أوتي النبيون من ربهم نبيوت هندما فو كان كن من ربي إساني الرا هندما أتو لا نفرق بين أحد منه أتو غرغرهم باسين توكو مالي أتو غرغرهم باسي إتي أماناي مال كتاب لي درا جيتشون كنافي قبطي لما لألا جيتشون يسوس إتي أمانو أكاك أمنو قرآنة لفكاي كتاب قل إتي أمانو أكاك أمنو كتابة لفكاي قرآن كيسان لفكاي كناف ديفني قرآن وان دان ديفني غرس نو إرق وفتان برا كيسانا إبسو قبطي إتي أنو برو لألا maaf Yesuus hin duukaa buune islaamummaa dhiifne kan jedhuuf boru qabxii itti aanu laalla. Baay'een isin jaaladha. Irraa barattanii Kiristoosiin karameellaa lubbuu qoricha lubbuu teennaa kan ta'e kan akka duukaa buutan abdii qaba. Isa duukaa bu'a. Isa duukaa buutan maleen karaan jireenyi hin jiruyyu. Haqqiin hin jiru Kiristoosin alatti. Eenyulleen yoo isa duukaan buune cubbuu dhiisuu hin danda'u. Cubbuun qaama saalaa dhiqatteef sirraan badu. Kiristoos Yesuus akkasiif du'ee dhiiga siif jisse amantu maleen dhiiga Kiristoos dhiqattu maleen bishaan dhiqattee mootummaa Waaqayyoo galuun hin danda'amu. Eebbifamaa.